Shamarra kun ijoollee Oromoo jirtu akkam nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa kootii galata waaqayyo baga nagaa fayyaa naaf taatan baga jiraattan isin jedha jirtu fayyaa keessan jiruuf jireenya hojii naalli qilleensa anallee nagaa kootii galanni waaqayyo dafaa ta'u isin akka nagaa taatan immoo waaqayyo biraa abdiin qaba wakiin deemaa jira kottaa wakii deemnaa warri baadiyyaa jaallattan qofti kottaa warri baadiyyaan jaalanne immoo maa gochuu hin dandeenye gara magaalaa keessanii deemuu ni dandeessu. Kanaafuu warri akka koo baadiyyaa jaallattanii warri akka koo baadiyyaa jaallattanii kottaa wajjin deemnaa isiniin jedha. Amma gibbii keessaa dinnicha fa'aa kukkutaa jira. Achuma wakii deemaa jira. Kanaafuu kottaa wajjin adeemnu isiniin jedha. Sinan jaalladha immoo akkasin jaalladhu hundakeetinaayi. Wakiillee deemaan oole garuu dura isinitti argisiisne amma dhumarra yaadni kun naa dhumnaan asii yaadee viidiyoo isinii waraabe amma gara manaatti galaan jira waan ta'eef nagaan naa turaayii turtii gaarii naaf qabaadhaa. Sinan jaalladhaa isinan kabaja hunda keessan dhageessaniirtu.